Hi guys, welcome back with another video. Video irraa kana keessatti haala mana keessanii osoo waajjira Itiyoo Telekom yookaan Itiyoo Telekom hin deemin kafaltii Wi-Fi keessanii ittiin kafaltan bilbila keessanii yookaan mobile banking Commercial Bank of Ethiopia warroonni mobile banking fayyadamtan karaa ittiin kafaltii ji'a Wi-Fi keessanii ittiin kafaltan waliin ilaalla. Video kana like gochuun haa eegallu. Warroonni haarii taatan welcome. Safe take subscribe godhaa isin jecha jalqaba wanti isin gochuu qabdan accounting numberii keessan beekuutu isin irra jiraata. Accounting numberii keessan kan Itiyoo Telekom irraa yeroo kafaltiin isin ga'e akka kafaltiin isin ga'e isin beeksisuudhaaf isinitti argamu jechuudha. Kan akkuma agartan okay asirratti meseejiin kun payment numberii kan akkan kafaluuf natti argameedha. Asirra accounting number kajuu kun accounting numberii Wi-Fi xiyyaati jechuudha. Kana asii copy ni godhatan akkana yeroo qabdan asirra bilbila lakkoofsicharra ganni qabdan erga qabnee booda copy text ni goona. Copy erga godhannee booda gara bilbila yookaan dawaltuu yookaan daleeritti seenna. San booda mobile banking Commercial Bank of Ethiopia baankii daldala Itoophiyaa itti ni gootan 889 riqicha. Kana warroonni hin qabne baankii deemtanii banachuu qabdanii baankii erga banatti isaan isinii banee dura koodii tasan pinii itti godhatanii jira jechuudha. San booda ni dawwaltu dhiifamu. Okay erga dawwaltanii akka login gootaniif isin gaafata qodotti akka tutanii login isa jechuun filatanii san booda pinii yookaan koodii lakkoofsa 4 kan baankiidha. Yeroo mobile accounting banatan kan mataa isaanii qabdan san itti gootanii xiyyaamatti yeroo itti godhe san booda seendi. Okay isaanii san booda asirratti filannoowwan jiran peejii tokkoffaa kana irra waan hin jireef qotirii shan tuutanii more option qajuu filatanii gara filannoo dabalataa akkasiniif baasuuf ni ajajjanii. Okay san booda peejii lammaffaarra alternative payment inti qajuu qotirii takka tuutanii sendi ni gootan. Akka isinii galee viidiyoo irra deebitanii ilaaltanii sababni dafee waan hin godhuu qabuuf san booda filannoo sadaffaarratti Itiyoo Telekom post paid kan jiru qotirii takka tuutanii sendi ni gootan. Tikeeta Itoophiyaan elektirikatti kafaluu tikeeta xiyyaaraatti bitachuuf waa hedduu itti godhuu dandeessanii san booda qotirii takka filattanii Itiyoo Telekom post paid kan jiru filattanii sendi ni gootan. San booda karaa bilbila lakkoofsa bilbilaa keessanii kafaluuf feetamoo karaa accounting numberii keessanitti accounting numberii Wi-Fi keenya karreefu copy godhannesan kunoo akkanatti yeroo takkaaf qabdan paste ka gootaniif isin gaafata. Paste ni gootan paste ka gootanii booda send ni gootan jechuudha. Dhiifama jalqaba qotirii lama filachuu qabdan accounting numberii karaa accounting numberiitiin qotirii lama filannee send itti ni goona. San booda lakkoofsa reefu copy godhannesan asirratti barreessuudhaaf itti qaqqabnee paste goona. Please enter accounting number or phone number waan jiru kana xiyya kana san booda sending godhaa jechuudha. San booda kunoo wadi haa qotirii takka filannee sendi. Daawwattoota xiyya yeroo turtuu irraa karaa koodii kana yeroo deemtu kaardi bilisa gisee paakeejii bitatu neetworkiin dadhabdee akka gootu waan si gaafatuuf yeroo turte ani isin ibsaa waan jiruuf hin ture amma STP reefu irra deebi'ee haa deemu dawwala. Ammallee siraayiin naan jiru jira. Okay qotirii takka login Orang refu sini nggak lama sini baru. Oke, me video gara full durati hari. Gamma serapun amma bakka lakkoofsa bilbilaa tiin kafaluu barbaade ma accounting numberii kafaluu barbaade yeroo dhufe singira qotirii lama tokkotti accounting numberii filadha. Oke, san booda accounting numberii xiyyaanii refu meseejii Itiyoo biiliinnatti argamte irraa paste godha. Yeroo muraasaaf asirra qaqqaba bakka sarara utaaltuu kanarra san booda paste ni godha. Accounting numbering ya paste isaa jechuun san booda send ni godha. Obsaan egaa network irraa daddafnee godhuu qabna. San booda qotirii takka wadii haa tuuziis
quxurii takka xinne filanna. Okay, achiin booda akkuma asitti agartan total numberii hanganarra jiru xiyya xiyya sadii qarshii humna gaafii 5 saantima hanganarra jira. San booda riimaark jaa sababa kafaluu barbaadee fi isin jaallataniituma waan takka itti gootan amma meeshaa hiyyaa barreessuu seefuush. Okay, san booda seende akkuma agartan confirmation request forward yaa akkana request to the kun akkuma agartan kafalamee jira. Please eniki amma akkan confirm godhuuf na gaafata quxurii takka yookaan lamaan alatti waan barbaadde tuqu jaa amma sadiin tuqeetiin seend godhaa jechuudha. San booda quxurii takka yes. So gaada wata erga quxurii yes quxurii confirm godhuun bada obsaanee dan kafaltiin keessan automatically complete ta kun akkuma agartan complete jira qarshii humna 500 seef shawraayim har akkanarra muramee jira jechuudha. Guyyaa fi transcription ID isaas nu jira. Okay, so gaa amma kallattuma messaging CB birrii keessanirra mobile bank keessanirra akka muramee jiru isin ergama screenshot godhachuu qabdanii complete transcription number ID kana jechuudha. So gaa kallattuma messaging kan isin ergamu ta'a mobile banking keessanirra kun akkuma agartan xiyyarra messaging naaf ergamee jira. Qarshiin kun kafaltii wifi akka irraa muramee jiru hammi ji'aan narra jiru irraa muramee akka jiru kana messaging naaf seenee jira jechuudha. Kanaaf isin baankii garaagaraa fayyadamtanis baankiin san akka Itiyoo Telekoom wajjin hidhata qabuu fi akka karaa postpaid fi wantoota garaagaraa kafaluu danda'u adda baafattaniituma mobile banking isaaniitiin mana keessan osoo wajjira san hin deemin kafaluu dandeessan jechuudha. Kanaaf wanti kun kan hojjetu I think guyyoota hojii na fakkaata galgalallee kan hojjetu nutti kafaluu kan danda'amu nutti fakkaatu. Sababiin isaatiif achi warroonni guyyaa hojjetan jiraachuu qabanii hoggusumatti transcription akka raawwataniif natti fakkaata. Kana galgalas yaalee waan tureef jechuudha. Kanaaf isin akka baankii garaagaraa warri fayyadamtanis akkas godhuu karaa bifataniiti baankiin isin fayyadamtan mobile banking isaanii yookaan postpaid biilii Itiyoo Telekoom kafaluu danda'u taate karaa kana mana keessatti qalaalee kafaluu ni dandeessanii jechuudha. Erga kana kafaltanii booda Itiyoo biilii irraayis messaging kallattumaan isiniif ergamaa jechuudha. Akka wifi keessanirraa kafaltiin kafalamee jiru messaging kallattumaan isiniif ergamaa jechuudha. Kanaaf jechuudha ni dandeessanii hoggusumatti kallattiidhaan yoo hoggusi qabame ta'e hoggusi yoo mobile banking keessan mana keessanii kafaltan hoggusumatti isiniif gadhiisuu ni danda'an jechuudha. Kun akkuma agartan qiyyaasitti kafaltiinsa hoggusuma battaluma asii mobile banking mana taa'ee kafalatti naaf akka hojjetuuf gaddifamee jira jechuudha. Kabajamoo Mr. Seef Ibrahim Muhammad tajaajila service numberii keeqa akkana okay akka hojjetuuf gaddifamee jira. Homma waan hin kafaleef hoggusuma kallattiidhaan naaf gaddisanii. Kanaaf isin akka mana keessan osoo achitti deemtanii faraqaa maal hin eegganne hoggusumatti wifi keessan kafaltanii hoggusi yoo qaqqabe hoggusi akka isin gaddifan gochuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanneen gaafii yoo qabaattan komentii jalatti barreessaa. Maatii kan nutti taatan kabajaan isin gaafannaa. Viidiyoowwan kanneen akkana waan nafetan gaafii gaafachuu ni dandeessanii YouTube keenyarraas ni argattan. Bye.